Marree gamaa fi gamana jettanii osoo ifaajee guddaa isin hin gaafanne bakkuma jirtan teessanii gosa barnoota barbaadanii milkaa'uu kan dandeessan manni barumsa diizaayir karaa onlaayinii isin eeggachuutti jira. Barsiistota muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin gosa barnoota barbaadaniin qulqullina isaa bifa eeggatee fi haala isiniif mijataa ta'een barachuu mana dandeessan. Diizaayir School gosa barnootaa kennan barnoota kompiitaraa sadarkaa gadii hanga olaanaatti yookaan beezii kan advaansed afaan Ingiliffaa barnoota qubee fi dhalaa Amaariffaa afaan Oromoo namoota dubbisuu fi barreessuu hin beekneef barnoota giraafiksii yuutiyuubaroota barnoota viidiyoo ediiting barnoota maloota gaggaarii barnoota biizinasaa fi gorsa ogeessota barnoota fagoo dhaabbataa immoo kutaa tokko irraa hanga kutaa 12tti kennuu bira darbee gosoota barnootaa fanilleen yeroo filattanitti sa'aatii 24 tajaajila kennina. Nu waliin gosoota barnootaa kamiyyuu galmooftanii barachuu yemmuu eegaltan bilisaan leenjii barnoota biiziinas fi amaloota gaggaarii argattu. Karaa onlaayiniitiin muuxannoo barsiisummaa guddaa kan qabu Diizaayir School gosa barnootaa filattaniin barnoota isin gonfachiisuuf jirra dhiyaadhaa jedha. Yeroo gabaabaa keessatti yemmuu barnoota san xumurtan ragaa barnoota seera qabeessa isiniif laanna. Mana barnoota onlaayinii Diizaayir School burqaa beekumsaa. Isa wali wajjin mukuu baateenya jechuudhaaf illaa ibiitaa jira. Isin immoo waan hin kaffalchiifne giiftii wayii miti kun taaptaa yoo gootan maalli isin irraa fudhata? Namni keenya maa doqnooma garuu? Doqnan ta'in Oromoo wallaahi billaahi. Jasir fayyaalessa ta'e. Rabbiin sii dabala waa hundayyuu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Qonqwaannaan ta'in akkana wayii. Taaptaa godhaa yeroo jedhamu godhaa bakka waan nama godhu miti. Maala gammanneen jilba keessanitti kufee isin kadhataa? Boqonnaa fudhata akkasiin isin dabbarreetti suutuma taaptaa godhaa waan salphaadha barkun dhaggeeffachaadhuma kolfaadhuma taaptaa godhaa. Shaggaratti immoo hojii kee hojjechaa jirta. Moodereetara ajaa'ibaatu jira baay'isawwee. Wallaahi jechoota fayyadamtan eeggadhaa. Obboleessa kiyya shaggar jechuudha. Shaggar jechuun nama warqiidha dhugaa rabbii. Hiriyyaa dhugaa jechuudha. Yeroo rakkadhu akkamitti jirta jedhee kan na gaafatu yeroo fagaadhe bakkam jirta. Miidiyuma kanatti wal barree garuu wallaahi akka obboleessaatti naa cinqama yeroo baay'ee. Annaa shaggar koo big love bro thank you. Okay. Kanaaf jechuudha gorsan kennaa jira. Masarata masii keenya kabajamtu bakka dhagaan dhuftee jirta koomantii jalatti kolfaa jirti argaan jira. Dhiira gabaabaatti shamara gabaabduu taate heerumi. Dhiira gabaabaatti shamara dheertuu taate heerumi. Wallaahi natu siin jedhe sa dhugaan siin jedhe. Yeroon kana jedhu warri wal fuudhe rakkoon qabu walitti baga cabse. Rabbi jireenya jala habareechu. Garuu keessattuu warra bakkee kana keessa woxaa jiru jechuudha. Suuraa yeroo dhiirri gabaabaanii fi shamarri dheertuu wal biratti ka'u narrifadha. Maaliifi inni jechuudha gargaaraa fakkaata raddaatti waan jedhamu wayitu jira raddaati gargaaraasi. Isiin mutiira taate inni raddaati waan ta'e wayii fakkaata wal biratti. Qoowwee namatti nagaamu hamilee namummaa wayiin jiru. Namatti jechuun qalbiin nama xiqqoo qirri nama jedhu. Inni gabaabaa abbaa manaati. Isiin immoo dheertuu. Namatti dhagahama jechuudha. Isinii galee. Anamma chiggirii qaba hin jenne waan akkanaa kana nama miidiyaatti gad dhuftu yoo ta'e jedhe hin godinaan isiniin jechaa jira. Make it private. Isinii galee yoo qabaatan jettan warri jaartii qabdan kuffa'e. Koyyaamee tokko dhufteetti. Fuula guyyarraa baratantu jiru jechuudha. Zuumiidhaan karaa onlaayinii jechuudha. Isaan wajjin barnoota idilee guyyarraa baratantu jiru. Isaan barsiisaa isinii sagalee deebisaa hin ulfaata jara keenya. Isinis gaafii wayii yeroo gaafattanu hanga kophee lakkoofsa kophee jalaatti gaafattu. Surree bifa akkamii kaa'atta? Jaakeetti bifa akkamii gaafatta? Maal yoo kaa'atta? Gaafii baay'isina. Waan tokko salphaadha. Barnootni barnoota onlaayiniiti. Barnoota onlaayinii jechuun hangas mara hawaasa keenya biratti hin beekamu dhugaadha. Ibsa wayii barbaaddu. Kanaammoo inshaallah bal'inaan jechuudha akka inni gaafii keessaniif deebii kennuuf har'a halkan keessa sa'aatii 2 Itoophiyaatti laayivii isa fuudheen dhufaa jedhee baallama isiniif seeneen jira. Waadaa isiniif seeneen jira. Kanaafuu sa'a Itoophiyaa sa'aatii 2tti gaafii barbaaddan jechuudha waan mana barnoota sanii wal qabatu gaafattanii hubannoo muuxannoo fudhachuu dandeessu waan ta'eef har'a galgalaaf lafa kaayyanne waan ta'eef galgala isiniif ibsanu jarre. Bos messenger wallahi summa wallahi messenger kan ofirraa balleessuun qaqqabee jedhe bar message Facebook irratti maxxansee hangam postii kaasuun qaqqabee jedhe gaafii dhufee hunduu yoo tokko deebisuudha lakkoofsatti kennee jedhe akkamitti immoo baratama akkamitti immoo maal ta'a inti waa biraan nama otoo wajjin akkan dubbadhu na jedhe gaafii baay'ee miti hanga tokko dubbicha jechuudha dhugaadha. Zoom mit Google miti
ኑር ሰይድ ምንድን ነው እየጻፍሽ ያለሽው? አይታይም በአማርኛ ጻፊ አይነበብም። ከናፍ ጀቹራ ሰልፋቲ ቀራው በቹ ጅርተንቱ ጅራ ዋን ተይዳፊ ሰልፋዳን ጀቹራ ኢንፎርሜሽን ይጅሩ ገልገለ ረት ጀቹራ ገልገለ ሰዓለመ ኢትዮጵያቲ ኢሲኒ ፊብሱ ቶሌሰ ቡዲ አይ ኦኬ አን እንደገና ማንሴ ማርቴቶ ኦኬ ሀቢብ ድሬው ዱፋ ጅርታቲ ኦኬ ሲለ ዱበቻን ቱሬ ወላሂ ሲለ ዱበቻ ሰዓቲ ዴራረ ቱሬ ዋን ተይ ሲለ ዱበቻን ቱራ ተይ ፍስቴ ይቅርታ በቂ ፈማ በቃ ሺራ ጎንጋ ቡሺ ሺ ሰቡ በዳተም ማልበረቹ በርባዲያት አኒ ዲግሪ ओके डिग्री करा गोगली बिजूमी दे डिग्री नो भांग बरनोता सरका उलाना जेचुम बरनोता कुता कुला लमाती कुता तो कौन कुला लमाती आदि बरनोता सरका में करते डाबे तुमरे तान को से हरमुसी कुला दे कुता में कुता कुला मो कुला लब अब इनसे मेमोरी जेचु कुता में कुता डिग्री दखामा फिटेन कुला लमा इंटरनेट फिटेन से कुला दे ओके इंटरांसी पासी डमो फेरी आये पासी एरगते माली चरा यूनिवर्सिटी बरतिरे या रखो रखो मत भी और माना मौका मिले akkamitti qabxiinsi dhufe biyya baatatiin fakkaata kun amma sabutti yoo wanti biraa fee jedhe ani kuulii baadhee jechuudha minaan namaa deemee baadhee ka'ee farankaan argadhee sin barsiifadhuun talaqqu attamitti digirii intiraasii dabartee kaatee biyya baatan fakkaatan wanti kun mamme baratu dandeetta yoo baratu barbaade baratu dandeetta garuu yeroo achi jirtu an dhugaa dubbachuudhaaf yeroon achi jiru ana ture maatii koo gargaaraa barataan ture jechuudha. dabalatammoo amma biyya keessa barnoota koo yoo hin jalqabe tokko maatii koo namni na biratti deeggaruun jiru lammatammoo ofis deeggaruun danda'u waan ta'eef dirqama ta'e biyya. Isa caalatti hayyee kan isaa sana normaalii suni barnoota haayii akadaamii leeviliidha waan ta'eedhaa fi barnoota sadarkaa olaanaa guddaadha waan ta'eedhaa fi sani biyya keetti deebitee osoo seera qabeessaan jechuudha oofishaalii sartifikeeta kee kan kutaa 12ffaa ittiin paas gootee jette jechuudha mana barnootaatti beeksiftee barnoota kee idilee itti fuftee gaariidhaan jedha. As I think akan yaadu jechuudha sii galee siifis ta'ee fiucharingii yookaan fuuldura keetiif waan gaariidha suni sii galee biyya ormaatti deessee barnoota sadarkaa yuunivarsiitiitti onlaayiniin baradha jechuun xiqqoo is impossible. Sababni isaatis barnoonni yuunivarsiitii xiyyeeffannoo guddaa leevilii barnootatti barbaadudha. Dubbisuu si barbaachisa. Akkuma sana ammoo yeroodhaan jechuudha beektee namoota barnoota sanarratti more upgrades godhu argachuu qabda. Barsiisaan dhuunfaatu sii qacaramee biyya ormaa dalaga madaamii hojjeta barnoota yuunivarsiitii nan baradha jechuun is like dream. Abjuudha beektee ulfaata. Kanaafi barnoonni kun amma inni kun gaariidha kan jedhee obboleewwan kiyyaaf ibsu. Keessattuu barnoonni kutaa 9 kutaa 1 kutaa 2 kutaa 3 kutaa 4 kutaa 5 kutaa 6 hanga kutaa ni qaqqabutti hanga maatirikiitti jechuudha. Incarraan qaba fakkeenyaaf yeroo dhattee preparaatorii seentee jettu bakka lamatti ba'a damee dhumti barnootaa kun jechuudha naachuraalii fi soosheelii ta'e jechuudha hawaasummaa fi uumama sanneen hanga addatti ba'utti barnoota jeneraalii kana jechuudha hanga kutaa 10tti kan jiru sani bakkuma teessu teessee barachuudhaaf carraa qabda dubbisuudhaafis hangas mara yeroo dheeraa sirraan fudhatu sii galee barnoota onlaayiniiti waan ta'eef sa'aatii sii mijate. Sigalee adjust gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf dalagni kee guyyaadha yoo ta'e halkan irra barnoota zuumii sana barachaa guyyaa immoo dalaga kee dalagachaa sigalee informationii qabdu immoo barsiisaa sana just like family akka barsiisaa mana barnoota akadaamii miti. Barsiisaa mana barnoota akadaamii mana barnoota sanatti kontaakti goota malee dhuunfaatti mana galtee waan siin galle wayii gaafachuuf carraan argattu. Kun immoo amala keetiif haala kee irratti hundaa'ee akka maatiitti nama sana wajjiniin kontaakti gochuu dandeessa. Informationii waan siin galin gaafachuu dandeessa. Kanaafuu carraa guddaadha kun jechuudha. Dabalatatti immoo manni barnootaa kun wanti inni fayyadu inni guddaan obboleewwan keenya jechuudha. Fakkeenyaaf irra guddeessi isaanii koompitara kana yeroo hedduun ofuma kootii taajjaba. Koompitara fuudhanii bira kaa'anii suuraa wajjin qabu koompitara mana rabaati. Koompitari hangas bara ulfaataa ta'eetii miti garuu hin beekanu hin barranne waan ta'eedhaaf. Hin barbaadu koompitara of fuuldura kaa'anii suuraa qabu. Osoo bani jedhanii iddoo tuqanii bananu hin beekanu. Kana barnoota kana salphatti taa'anii
bakka kana yoo tutte kana fida kana gochuuf akkana goota barnoota addaa kennu dabalatatti immoo ijoolleedhuma koompitara beekan iyyuu ta'ee koorsii giraafiksii warra fakkeenyaaf poostara garaagaraa dalagu viidiyoolee adda addaa jechuudha viidiyooleedhuma dhuunfaa isaanii karaa yuutuubii hojii adda addaa hojjetu yoo ta'e jedhee akka itti edit gochuu danda'anu akka itti ekspoort gochuu danda'anu akka itti kalaraayis gochuu danda'anu infoormeeshinii gama editingitiif giraafiksiif hin jiru barnoota bal'aa kennuuf jechuudha siigalee kun obboleewwan keenya create content ta'an yookaan ammoo hojiilee viidiyoo adda addaa product godhan yookaan oomishanuuf bu'aan inni qabu hedduu guddaadha carraa gaariidha carraan kun jechuudha siigalee keessattuu obboleewwan keenya ammaan dura barnoota akadaamiitiin gama koompiteraatiin barnoota hin qabne hedduu fayyada waan ta'eef carraa karaa kanatti kontaakti isaan gootanii maallaqa xiqqaadhaan sammuu keessan groos gootanii ofii keessaniifis boru ammoo sadarkaa sartifikeeta seera qabeessa kan mootummaan ragga'e fudhattanii hojiilee ittiin qacarantanii hojjechuudhaaf carraa gaarii qabu. Fakkeenyaaf biyya arabaa keessa hojjettee ijoolleen keenya irra guddeessi yoo dhiira ta'ee jedhe hojii masraa hojjeta. Hojii biqila qulqulleessuu yookaan hojjechuu maal ta'uu yookaan ammoo ba'aa baachuu yookaan mataama keessa hojiinuma akkanaatti irra guddeessa yookaan ammoo isa xiqqoochi bubulee jedhetu mushuwaara hojjeta malee obboleewwan keenya biyya arabaa keessatti sammuudhaan waa baratanii sartifikeeta oofishaliidhaan biyya arabaa keessa hojjetan barbaadee argatu muraasa siigalee kun yoo kun akkamitti hafuu danda'a onlaayinii dhuma san barattee sartifikeeta oofishalii fudhatte barnoota kanaan eebbifame damee kana keessatti hojjechuu danda'a jettee biyya arabaa teessee qacaramtee hojjechuu dandeessa jechuudha siigalee kanaaf waa baradha yeroo keessan waa'ee jireenya nama dhuunfaatiif asirratti abaluun wal wajjin walammateera fuudhee dugda walitti galeera beesa jedhanii dubbatan bajandaa nama 7,800 dhaggeeffatanurra kanatu isin fayyada waan jedhamuudhaafin beeksifni kun ba'ee jedhee namoonni barachuu barbaadan itti fayyadama infoormeeshinii jiru immoo dabalatan na caalatti isin ibsuu kan danda'u hundeessitoota warra sanaati waan ta'eef galgala irratti isiniif dhufuu jechuun barbaada galatoon. Hayyee maamii galatu beetis. Hayyee ulkan gaarii guyyaa gaarii. Tibbisa tolosaa maal tokko barreessita fooloo na godhaadha moo maalidha moo gaduu barbaaddeetti. Abet messengerii wallahi kun wala dai kuma sakandi galala gidani just now inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ashi akkana nagaa tigistu turta beeksisa keessan argee jira nama barachuu yes damina sir welcome nama barachuu tanan dura nama barannee barsiisa jedha beeksisni kee ijoolleen baranneef akkamitti mazaggabamanii maal keessatti argamanii telegiraam irratti research godhee naan baani maal irratti ni bahamale akkamitti hin bahin fakkeenyaaf tiktoka profaayilii kiyya yeroo tuqxu liinkiin achi jala jira liinkii jiru sana dhattee tuqxa quba keetiin zamboora salphaatti fuudhee bakka sana si geessa lee mishooyyuu laalama fakkeenyaafi ilaali kun amma tiktoka kiyya miti Profile kana jechuudha yeroo kuno bakka kana laala kuno linki kuno astuqa jedhee agarsiisa linki kana yeroo tuqxu kallattiidhaan jechuudha telegiraama keessa kuno si galchi hangasuma jechuudha beektee zinaasaas machi danda'u jedha akkamitti keessa seenanii misgabaan isaa namni kun Okay, keessa seentee erga jettee kaateen boodatti keessa galtee erga seentee kaateen boodatti isaan walitti already sa'aatii murtaawaadhaaf infoormeeshinii kennu achirratti yookaan namoota haarawaa dhufu galmeessu fakkeenyaaf ani abaluun jedhama biyya kanarraati gosa barnoota kanaan barachuun barbaada haala kamiin argachuu danda'a infoormeeshinii jettu garee sana qofa keessatti osoo hin taane privately admiinota si dubbisantu jiru maaliif peejii tokko nama tokko qofa miti gaayid kan godhu jechuudha fakkeenyaaf namni garee sana keessa namni 200 jira yoo ta'e barattoonni 200 jiru Bisa di jiru yoo ta'e barataa 300 yeroo wal fakkaatatti deebisuu ni ulfaata. Kanaafuu namoonni ammaan dura infoormeeshinii garee sanaa qaban infoormeeshinii already qabu waan ta'eedhaaf barnoota isaanii idilee liinkii isaaniif ergame qofaan karaa zuumii barnoota isaanii sa'aatii isaaniif walii galanitti barachuu jechuudha. Ati immoo namni haarawaa dhaqe kuni yeroo ati garecha jooyin gootu maqaan kee dhaqechi keessatti baheera. Nama hadda haarawaa seenee jedhe liistii fidee kaa'aaf telegiraamni. Namni abaluu jedhamu sa'aatii kanatti garee keessan jooyin godhee jira. Isin qunnamuu barbaada infoormeeshinii jedhu. Isaan immoo sa'aatii firii ta'anii yookaan ammoo barnoota idilee onlaayinii barsiisu waan ta'eef yeroo achirraas deebi'anii jedhanitti karaa keessaatiin jechuudha. Haarawaa dhuftee garee keenyatti seentee jirta. Maal gaafachuu barbaada maal si gargaaruu siin jedhu. Sana booda infoormeeshinii jiru gara jiru siif kennu yoo siif tolee jedhe kallattiin gara fedhii kee barnootatti deemtaa jechuudha. Tole? Ashi galatoomii guddaa. Akkasitti ijii keenya ayyee ulfaadhates. Ashi.
informationii dabalataa jiru linkiin peejii koo jala jiru obboleewwan kiyya. Amma iyyuu laayivii irraa bahee viidiyoo tokko godheen kaa dhugaa rabbii meeseenjara mataan buqqisuufi meeseenjara kan ofirraa munga keessattuu kan feesbuukaan maxxanse baay'ee tokko dhugatta namni keenya fedhii barnoota akkana qabaan jedhani wallaahi maashaallah. Dhalootni ammaa kun beeksisa jedhuun keessan dhageessanii ture yaada beeksisa kanadha. Gamana jettanii osoo ifaajee guddaa isiniin gaafa. Barumsa qabu umriin kiyya fagaate.